warra biyya keessaa biyya Arabaa jechuun nyaanni ishii ruuzii, foon, dhugaatiin ishii aannan, wanti nyaanni biyya sanii hundi orijinaala fooniif aannan malee fayyadamanii kana nyaatu. Kanatti quufa warroonni jettan koottaa ilaalame appitaayitiin keenya nu cufame nyaanni nu jibbisiisee akka itti jiraachaa jirru kanaadha. Isaan kana nyaatu. Mee maquma isaa yoo beektan adaraa rabbii isinii qabe waaqumatti amantan isin qabe wanta kana maal akka ta'e maquma isaa natti hima. Ani ergan kanniin argee appitaayitiin kun cufame jechuudha. Dhugaan isinitti hima. Qurxummiidha jedhaniiti kan nyaatanii jechuudha wanta kana. Gatii guddaadhaan maallaqa guddaadhaan bitama jedhanii jiru. Wanti kuni maallaqni isaa birriin ittiin bitamu guddaadha. Nyaata baay'ee filatamaadha jedhama akka biyya Arabaatitti jechuudha. Garuu nuti waan meeqa dandeenyee jiraannee shamarran biyya Arabaa ani nama shamarran biyya Arabaa tuqu hin jaaladhu bakka nama maqaa shamarran biyya Arabaa dhahu hin jaaladhu dhugaan isinitti himaan. Kan nama biyya ormaa jiru namni biyya keessa shamarran biyya Arabaati jedhanii yoo dubbatan nama sana doowweenillee falaxee biraa deeme maanatti fakkaatu. Waan keessa jiru numa shamarran biyya Arabaa qofatu beeka. Bakka isin hin beektani nutu beeka kun koottaa ilaalame warroonni sirriitti hin beekne. Egaa shamaar kafuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa nuuf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa shamarran biyya Arabaa maal hojjetti? Nyaanni biyya sanii ruuziidha. Ruuziin immoo foon malee hin nyaatamu. Kan ruuzii wajjin dhugamu immoo aannanii. Isaan bishaanuu dhuguu hin jaalatanii. Warroonni jettanii yaaddassuuni. Warroonni biyya Arabaa deemu malee biyya Arabaan deemaa achitti dilootiin jireenya achi nama adalla'aa dilootii guddaatu jira. Namni achi ga'ee gasuu furdata. Namni achi ga'ee osoo diimataa warroonni jettanii koottati ilaalaa. Biyyoonni Arabaa qabeenya qabdii dureettidha. Warroonni jettanis koottaa dhaggeeffadha. Waan jiru hunduma zirzir mirrir godhe isinitti hima. Beezawwee jechuudha. Viidiyoo keenya laayik nu godhaa nu jabeessa. Osoo waan biraa ta'e, osoo waree ta'e, osoo nama arrabsoo ta'e akka kumaatamaan daawwatamnu ni beekna. Warroota akkanuma zimbiloo hojjetan sani fiiganii ilaaluu bicha osoo hin taane nullee nu jabeessa. Dhugaa nullee bara wayititti addunyaa irratti ni mul'anna. Beezawwee kan beeksisan warroonni xiqqoo beekamtii qaban kun warroota fiimesii ta'an malee yamadaan qimamoochee gaafa faayidaa malee gaafa nu jabeessaa jedhan garagaranii namni nu laalu hin jiru. Gaafa faayidaa nurraa barbaadan garuu yamadaan qimamoochi nuun jedhu jechuudha. Kanaaf yamadaan qimamoochi hin gowwoominaa dhugaa warroota fammase duuba fiiguu osoo hin taane isinillee fammasuus mul'achuuf. Bakka carraaqa malee kan namaa duuba qofa hin fiiginaa jechuudha. Ani duraan namoo duuba hin fiiga. Amma ammoo akka anillee ofii kiyya of duuballee fiiguun qaba jechuudha. Maaliif jennaan bakka mul'achuu, argamuu, beekamuu akka nama tokko ta'uun barbaada jechuudha. Asumarraan gara viidiyoo isinitti fideetti yoo isin dabarse har'a kiyu jechuun har'aa biyya Arabaa gadhiisanii biyyaa baduun har'aa jechuufis duruma jira. Amma warroota waa'ee biyya Arabaa hin beekne fin zirzir godhee himuu barbaade jechuudha. Biyyoonni Arabaa yeroo hunda foon nyaatu foon nyaatu. Aannan jira aannan jira. Ruuziin jira ruuziin jira. Wanni dhabame hin jiru. Manni isaanii guutuudha. Kana isin jedhu mana hundaatti. Foon kuni mee orijinaala moo foorjijiidha jedha adda baasaa. Ani dhugaan isinitti himaa orijinaala kan jedhamu hoolaa gizee qalanii fidan arge, gaala gizee fidan arge. Foon tokko immoo bakka inni dhufu hin beeku fidee dhufa. Foon sun foon bineensaa ta'ee, foon horii ta'ee, foon maalii akka ta'e garuu adda baasee hin beeku. Isiniif galee kan na duuba qalame kan odoon hin argin foon biyya Arabaa wanti nu biratti qalamee dhufu hin jiru. Wanta nu biratti qabanii qalanii fidan hin jiran. Foon akkamii akka fidan nu waan beeknu hin qabnu jechuudha. Tokko jedha. Inni lammaffaan immoo foon lukkuu jira. Foon lukkuu jira. Foon lukkuun kun gosoota garaagaraa dhufa. Dhugaa isinitti hima. Foon takkafaa kan akka hojii jijjiiruu jira lukkuudhuma jedhanii fidu nama sodaachisa jechuudha. Saniin booda ijoollee baay'ee shamarran gizee nyaata hojjetta foon lukkuu jechuudha. Lukkuun tokko baay'ee ajaa'iba jechuudha. Baay'ee ajaa'iba jechuudha. Gizeen dhiqoon
lukkuma dhiqeef qofaan kan naqabee funyaan kiyya amma funyaan kiyya faayinisii na godhate keechi isaana nyaata na guba waan godhu kan wallaalidha jechuudha. Sababa maaliitiif? Sababa lukkuu dhiquuf. Baay'ee xiroofti jechuudha. Dhugaan sinitti majala muree. Foon kun lukkuu orjinaalaa hin beeku. Shimbiroodha hin beeku. Allaattiidha hin beeku. Quraadha maal akka ta'e hin beeknu. Qalamee dhufa ashagamee dhufa malee chikiin jedha gubbaarratti barreeffamni malee lukkuu orjinaala ta'uun ishii anana shakkisiisa jechuudha. Jaluma muree. Killeetti yoo isin deebi'e killeen kun killee bofaa ta'ee killee lukkuu ta'ee killee maalii akka ta'e hin beeku. Tokko yoo cabsanu nama jibbisiisa jechuudha. Buupumtuu ni ajaa yoo cabsanu nama jibbisiisa. Dhugaan sinitti hima jechuudha. Inna waa baay'eetu jira. Tokko yoo cabsan keechi isaanii diimata. Waa baay'eetu jira. Kana hunda jira. Foon nyaatu lukkuu gizee hunda buuphaa nyaatu warroonni jettanii nyaanni isaanii orijinaalaa miti. Walumaa galatti biyya keenyatti gizma san fireeshidha jechuudha. Kan qalamu mana foonitis yoo dhatte fireeshii qalame fudhatta jechuudha. Yookaan ofii keetii feetu manatti qalatta, lukkuu manatti qalatta, lukkuu ofii keetii beektu, lukkuu ofii keetii argitu qalatta waan ta'eef ofii keetii dhixxee ofii keetii tolchitee hojjetta waan ta'eef homaa tokko sitti fakkaatu appitaayitiin kee si fudhatee nyaata. Garuu biyyoota Arabaatitti qalamee dhufa waan ta'eef foon kun agam foon orijinaala jettee ofiifti fudhattee nyaata. Yoo nyaatanis xaamii fooniin qabu. Kan biyya keenya sirriitti mi'aa'a. Ani yeroo baay'ee akka biyya keenyatti hojjedha jedhee akka biyya keenyatti barbarree illee qaba hojjedheen jira. Wanna takka hin mi'aa'us waan jedhus jechuudha. Namoonni akka koo rakkatan yoo jiraatan tokko jira. Inni lammata raammoon isaan hin nyaanne hin jiru. Raammoo amma jalqaba irratti argitan kun hin nyaatama. Biyya kanatti ni nyaatama. Gurgura irratti illee gatii guddaadhaan bitama jechuudha. Nuti distii raammoon kun itti affeellametti deemnee ruuzii sun affeellama. Distii raammoon kun keessatti affeellametti nyaanni hojjetama. Mee appitaayitiin keenya banamee akkamitti nyaata kana nyaanna? Ani appitaayitiin kiyya baay'ee na cufame jechuudha. Mana kanatti illee haa ta'u raammoo garagaraan fidan. Mana jalqaba wayii hojjedhe tokkotti raammoon isaan hin finne hin jiru ture. Mana kanatti shimbira fidanii hojjedhu naan jedhan. Shimbiroota xixiqqishuu san akkamitti akka qabaniyyuu waan kun haa beeku. Xixiqqishuu jechuudha kan umuriin ishii qalmaataaf hin geenye jechuudha. Inna ani shimbirroon biyya keenyatti yoo nyaatamu argeen beeku makoodii jedhamti. Makoodiin ni nyaatamti. Makoodiin gosa lukkuuti. Ishii bichaan beeka malee shimbirroo kana hin beeku. Hin hojjedhus hin nyaadhus. Disti shimbirroon kun itti hojjetamillee lammata midhaan keessaa nyaadhu didde. Jennaan mana haatiin hojjetina bakka erga ishiin diddee jedhanii mana kanaa fuudhanii deemanii urfa istiraahaa jedhasanitti hojjetamee jechuudha. Inni itti aanummooyyuu achitti nyaanni akka barbaadanitti jira warroonni jettanii nyaata sa'aatitti barbaaddetti akka barbaaddetti argachuun baay'ee ulfaata. Yoo hojjetamu yeroo tokkodha. Nyaanni sun nyaatamee yoo dhumate boodaaf jedhamee ol kaa'uun hin jiru. Kan nyaatame kan jige hin jiga. Sa'aatii appitaayitiin keessi dide sanitti yoo nyaata dhiiste sa'aatii appitaayitiin keessi barbaade sanitti immoo nyaata dhabuu dandeessaa jechuudha. Midhaan isaanii bilchaatan hin jiru. Akka biyya keenyatti biddeen masoobii seentee kutattee watiitti qicattee nyaattu sun hin jiru. Yeroo hundumaa bilcheechuudha. Nyaanni biyya Arabaa yeroo hundumaa bilcheechitee hojjetteeti malee bilchaataa fuutee nyaachuu hin argattu tasallee. Wanta bilchaataa fuutee nyaattu maalidha yoo jedhe bishaan bichaadha asitti kan argamu. Sa'aatii barbaadde sanitti jechuudha. Galee kana fakkaata. Jireenyi ishii siqiqii hiririi mana ormaatitti waan ormaa akka barbaaddetti itti seentee fudhattee nyaachuun maal naan jedhinnu naallolinnuu tokko jira. Aga feetillee jaraanillee ol bartu naallolinnuu tokko jira. Waan namaatitti harki kee darbee akka barbaadetti si fudhatu jechuudha. Siin sarmu akka mana haadha keetii san. Akkanatti jiraatti shamarran biyya ormaa sodaachaa maal naan jedhu yoo nyaanni mana hin jiraanne jarri yoo nyaata hin barbaanne ofiif hojjetadhee nyaachuuf fakkeenyaaf jarri tunna taazzabitti yoo nyaata kana hojjedhu maal naan jedhinu laata nyaata mataa kiyyaa kana hoon hojjedhu na taazzabinnu naan lolunnu laata akkasitti sodaanna jechuudha. Nyaata biyya keenyaa nama gizee isaan irraa baan guyyaa tokko nan hojjetadha. Garuu tasallee akka biyya keenyattis namaaf hin mi'aawu akka biyya keenyattis hin ta'u jechuudha. Niif galee kanaafuu walumaa galatti jireenyi biyya ormaa maalidha? Gadadoo jechuudha. Jireenya gadadoo keessa jiraanna. Guyyaa tokkollee keessi keenya gammannee akka biyya keenyaa waxii waxamee biddeenni feenu daabbooni
wanti barbaanne sa'aatii barbaannetti bassoon, qinceen, akaayiin, shuummoon kun Itoophiyaatti hafe jechuudha. Nyaanni Itoophiyaatti hafe. Biyya Arabaatitti midhaan osoo jiru itti fayyadamammoo dandeettii itti fayyadama jarri hin qaban. Ati immoo nan barsiisa jechuuf mana namaati. Kan isaan raammoo baala qixalii nyaachuu jaalatu, raammoo jaachuu jaalatu malee nyaata akka biyya keenya sanitti nyaata siraata qabdu nyaachuun jaalatan. Itoophiyaan odoo waan hunda kan nyaattu ta'e qaata duroomti jechuudha. Kan nyaatamurra immoo kan gatamu caala Itoophiyaa keessatti dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Gimmaa nuusinuu nyaatamu gimmaa caaluma hin gatamu jechuudha. Raammoon isaan asitti nyaatan ilbiisni baalli isaan nyaatan hundumtuu Itoophiyaa keessatti hin gatama malee hin nyaatamu jechuudha. Kana fakkaata obboloota kiyya.